Ogeessa faarmaasii stoor maanaajarii hospitaala Nageellee Arsiiti. Haalli waliigala hojii mana kanaa baay'ee kan nama gammachiisu. Akka godina Arsiitti hospitaalli kun dhugumatti galiidhaan daraan jechuudha. Kurmaanaan galii galchuudha. Galiin kun bakka lama qoodama. Galii keessoo fi galii alaa jedhama. Fakkeenyaaf amma ibsaa irraa fi dhaabbata mootummaa Itoophiyaan faarmaasitikaal sappilaay sarviis kan jedhamu isaa fi pirogiraamaan kan galu jira. Amma galiidhaan kurmaana jechuun ji'a 3 keessatti hanga miliyoona 5.5 galchineerra. Pirogiraama immoo miliyoona 2.5 nu fidaniirani. Walumaa galatti naannoo miliyoona 8 wayii hospitaala kanaaf galii. Madaa Hariiroo jedhama. Koominitii faarmaasii Nageellee Arsiirraa qindeessaa mana qorichaati. Koominitii faarmaasiiti. Kanaafiyyuu waa'ee kanarratti wanni nu dubbachuu barbaannu masti bara darbeerraa kaasee koominitii faarmaasiin baay'ee jijjiirama guddaa kan hojjetaa jirudha. Akkuma godinaaleen akkasumas Oromiyaan xiyyeeffannoodhaan itti kennanii hojjetaa jiran nus akkasumas ammoo hospitaalli Nageellee Arsiis koominitii faarmaasii kana xiyyeeffannoo keessa galchee hojii gaariidhaan kan hojjetamaa jirudha. Dhiyeessiin isaa akkasumas ammoo namoonni fayyadamanis itti quufinsi garaagaraa kan jirudha. Kuni beekamaadha. Haga Oromiyaallee haga godinaallee beekamaadha. Baay'ee itti quufinsi akka jiru beekamaadha. Nus isuma kanarra dhaabbannee jijjiiramoota jiru himuu fi kanarra dhaabbannee nuti filaanii kennaayyuu kurmaana tokkotti qabataa kan turre naannoo miliyoona 3 qabannee naannoo miliyoona 4 hojjannee jirra. Ammaayyuu 4.5 akkas hojjanneerra kaashii fi ashuraansii irraa jechuudha. Akkasumas faarmaasiin kanaan alatti faarmaasii moodela hawaasaa jennee magaalaa irra qabannee jirra. Isaanillee hanga miliyoona 5.5 galchineerra. Innis akkasuma ibsaa fi hoolseelarota dhuunfaa dorgomsisanii kanarraa kan bitamu ta'a. Walumaa galatti hanga miliyoona 13.6 galii ta'eera kurmaana tokko keessa jechuudha. Namoota haga ashuraansii qofarraayyuu naannoo 17,000 hojjannee jirra. Kaashii irraa ammoo nama gama 14 hojjannee jirra. Inni kun namoonni ashuraansiif fayyadaman baay'ee olaanoo akka ta'e agarsiisa. Kanaaf baay'ee tokko jijjiirama guddaa kan qabudha. Amma walumaa galatti dhiyeessiin amma dhiyeessineerru naannoo kurmaanuma tokkicha kana kibichaa qofa keessatti naannoo miliyoona 5.5 dhiyeeffamee jira. Akkuma obboleessi keenyas toora dubbataa ture. Haalli dhiyeessii kun amma akkaataa ammatti argitan toora argitan kan ji'a tokko keessatti guutama. Ji'a tokko keessa immoo kutoota hundatti yuunitii hundatti irraabsama. Kurmaana kanaa bulii 30 irratti fakkeenyaaf shelfiin kun guutuudha. Amma faarmaasota jiruu fi yuunitoota barbaachisu hundatti laaboraatoorii faarmaasii OPD faarmaasii raabsaa qorichaa jechuudha. Akkasuma yuunitoota baay'ee yuunitii 15 hospitaala kana keessa itti raabsamu isaan keessaa tokko OPD faarmaasii jedhama, laaboraatoorii jedhama, OR jedhama, kutaa ciibsanii yaaluu jedhama. Kutaa hundatti raabsama qorichoonnii fi meeshaalee yaalaa kunniin jechuudha. Akkasuma TB qorichoota TB wal qabatan qorichoota busaa fi malaariyaa jedhamu kan inni kunniin kutoota isa barbaachisan kutaa faarmaasii kutaa TB kutaa gaayinii hindeessiftuu jedhamutti kutaa hundatti family planning wal qabatee as keessa raabsama. Haalli jiru bareeda jedha kurmaana kanaaf. Haala kurmaana darbe waggaa darbe irraa wal bira qabnee ilaal dachaan kan caalu jechuudha. Hara waggaatti miliyoona 4 miliyoona 5 kan caallee bitama. Amma kurmaanattu miliyoona 5 saniin bitama jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee jijjiirama guddaa keessa kan jiru. Godinaalee biraa wajjinis baay'ee ilaalaa turre gabaasota jiru.
olaanaadhaan baay'ee kan hojjetaarru yoo ta'u baay'ee dhiyeessiin isaa haala gaarii fi qorichoonni baay'ee barbaachisoo ta'e antibiyootikii kiroonikii diiziiziin kunniin diraagiin isaanii baay'ee dhiyeeffamee magaalaa keenya keessatti ol ka'ee kan mul'atu waan ta'eef kanneen irratti xiyyeeffannoo kan hojjetamaaru manaajimentiin mana hojiis akkasumas ammoo koreen bittaas kana xiyyeeffannoon irratti hojjetamaara jijjiirama guddatu jira. Kanaaf haalli isaa yeroo ammaa kana baay'ee gatii hamma uf danda'utti community farmaasiin ga'ee jira. Kanaaf uf danda'eera hojjennee iyyuu afaan guuttannee yoo dubbanne baay'ee namatti tola. Kana hundumaa dhiyeessine kana hunduma gooneetu baalaansii baankii irraa qabnillee naannoo miliyoona 1.3 baankii irraa qabna. Kanaafiyyuu wanti isa baay'ee nu yaaddessuu hin qabnu community farmaasiin keenya uf danda'eera uummataaf dhiyeessee jiru dhiyeessuu jira. Kanaaf haala gaarii irra jira jechuu barbaada. Akka galiin kun galu immoo daraan kaashii irraa kaasee galiin duugamee kallattii hundarraa yoo akka galu irratti hojjetamaara jechuudha. Bareeda jiru waan jiru. Nutis akka faarmaasii heddii faarmaasii fi stoor manaajiraatiin wal taaneeti gabaasa jiru IFRR RRF kan jedhamu kanneen moodeelota 19 moodeela 22 daraan qabnee shelf life isaanii seeraan eennee hojii gaarii hojjetamaa hawaasa kennaaf jedhee amanaa. Istookandii ammayyuu harkaa qabnu qorichaa keessaa kan qabnu naannoo miliyoona 1.2 harkaa qabna qorichas kaammoo baankii irraas qabnu akkuma amma jedhaa ture kana. Kanaafiyyuu haalli community farmaasii 500 qofaan jalqabne amma immoo naannoo miliyoona baruma darbe bichaayyuu naannoo miliyoona 15 olii hojjennee jirra. Bara kana ammatti seenaarra naannoo miliyoona 4 hojjennee jirra. Kanaafiyyuu jijjiirama guddaa qabna. Akka community farmaasii Nageellee Arsiitti jijjiirama guddaa keessa jirra jechuu barbaanna. Akka ergaan biraa immoo uummannis kanuma laalee yoo fayyadame baay'ee bareedaa dhufanii namoonni baay'een aanaa Arsii Nageellee qoree heeban Arsii aanota sadiin kanneen akkasumas immoo Shaashamanneenis kuyyar cinaadhaan nu warri qarsaarraan gamarra jiru kuyyararra jiru nu biratti fayyadamu qorichoota garasii dhabaman garanarraa fudhachuutti waan jiraniif asiin ammoo hospitaala Nageellee Arsii Leephis buufataalee as jala jiran hundumaayyuu asii hamma bulbulatti kan jiran jiddoo shaallaa akkasumas ammoo asiin gara qoreetti asiin godee kun hundinuyyuu dhufanii nu bira fayyadamanii namootas ammoo qaamaan ilaaluun hin danda'ama. Uummata baay'ee fi lafa badhaa tajaajilutti jira. Kanaaf hir'inni tokko yoo jiraateyyuu hir'inni hin jira jennee hin jiru jennee dubbachuu hin dandeenyu. Maaliif jennaa uummata baay'ee tajaajilu jira. Uummata baay'ee tajaajilu kana keessatti hir'inni tokko hin mul'ata. Haa ta'u malee kutannoodhaan waan hundumaa dhiyeessuudhaan dhiyeessii hamma yeroo 27 ol dhiyeeffamaa ture bara gaddaas maal jennaan uummanni baay'ee waan ta'eef qorichi amma gale amma dhumata ibsaarraas ammoo qorichoota akka garaa keenyaattis baay'ee waan argachaa hin turree fi hanqinni mudachuu danda'a. Garuu ammoo sababa kennaan osoo hin ta'in sababoota yeroo tokko ibsaan dhiyeessii sirnaan dhiyeessuu dhabuun hanqinoota mul'ataa turan waan ta'eef isa saniin irra dhaabbatee hamma ammaatittuyyuu ibsaarra dhiyeessiin baay'ee wal guutee nu dhufaan jiru. Inni kun irra dhaabbannee haalota hanqinoota jiru yoo furame uummata keenyaaf akka garaa keenyaatti hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Galatoomna.